Ashama harka fuune daawwattoota hordoftoota koo akkam nagaa keessanii nageenya koo bakka jirtanitti isin haadha qabu kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan har'a oduu gammachiisaa tokkoo fi of eeggannoo cimaa tokkorraa dubbachuu barbaada hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti sababni isaa gama dhumaatti irrattis waan ijoo waan dubbachuu barbaaduuf kan jalqabaa qofa dhaggeeffatanii dhiisuun hin barbaachisu hundi keessanuu nageenyi koo isiniif haa baay'atu hordoftoonni koo isiniin jecha inni jalqabaa maal inni waa'ee balalli xiyyaara Itoophiyaa eegaluu isaatirraa dubbanna xiyyaara Itoophiyaa balalli biyyoota alaatiif biyyoota keessatti eegaleetii jira akkasumas ammootu namoonni galuu barbaadan of eeggannoo akkamii akka isaan barbaachisu gadi fageenyaan irraa dubbanna jechuudha akkuma amma dura isiniif himetti rakkooleen hedduu waan jiruuf biyya alaatittis biyya keessattis rakkoo ciccimaa waan jiruuf kanaaf of eeguun barbaachisaadha jechuudha duraan dursee balalliin xiyyaara eegaluunsaa faayidaalee hedduu isiniif qaba faayidaalee inni qabus namoonni biyya ofii galuu barbaadan namoonni maatii ofiitti galuu barbaadan gama maatii ofiitti akka galan barbaachisaa isa qofa osoo hin taane namoonni xiyyaara dhabanii rakkoo guddaaf saaxilaman jira fakkeenyaaf mana madaam keessatti koontiraan ishee yookaan waggaan ishee yoo dhume kasan booda madaam ishee maallaqa herreeguu fi dhabuu malaa jechuudha akkasumas immoo hojii itti baay'isuu fa'aatu jira wantoota akkanaa kanaaf baay'ee namaaf salphisa banamuunsaa fakkeenyaaf Beerut keessatti ijoolleen hojii dhabanii gama biyya ofiitti galuudhaaf xiyyaara dhabanii akka rakkataa turan beekanii baay'izawee xiyyaaronni amma banaman kun biyyoota guutus ta'uu baatu biyyoota muraasa irratti banameetti jira har'a airportii Itoophiyaa irraa yookaan immoo Itoophiyaa International Airport irraa wanti kun gabaafameetti jira kana qofaa miti gatiin meeshaa ittiin fe'atan gatiin meeshaa shaantaalee adda addaa fi wantoota adda addaa ittiin fe'atan parsantii muraasan gadi bu'ee jira sababni isaa sababa dhibee COVID-19tiif jecha mallayni sharafni doolaara waan akka malee ol ka'ee jiruuf gadi buusanii jiranii birriin Itoophiyaatti doolaarri baay'ee tokko ol ka'ee jira baay'ee qaaliidha Itoophiyaatti kanaaf mallaqa keessan qabachuunis isin barbaachisa itti of qopheessaa isiniin jedha kanaasumaan namoonni galuu barbaadan itti of qopheessaa wanti ani isinii dhaamu akka duraanii sanii miti haalli hundi isaa jijjiiramee jira akka duraanii sanii miti duraan deemtetumaan embaasii dhayxee waan akkasii yookaan namatti faa bilbilattee guruuppii faa keesseentee guruuppii irraan akkasitti galta hin jiru waan akkasii wanta akkasii goote taanaan lubbuu kee dhabdee jirta amma wanta akkasii sun hafee jira maaliif hafe yeroo ammaa kanatti Itoophiyaan siyaasa hamaa keessa jirti siyaasa gandaan amantii wal fixan keessa jirti sababa kanaatiif har'a naa dawwaltee galuu barbaadatteeni sajjalsiistee kaatee booda dhayxee as buuteen kee yoo dhabame itti gaafatamaan wayitu hin jiru galuu yoo barbaadde obboleessa kiyya obboleettii kiyya nagaan maatii keetitti yoo galuu barbaadde kallattiidhaan bakka jirturraa madaam kee yookaan nama si hojjechiisuun fixadhu porososii kee jechuudha madaamii keetirraan fixadhu nama si bira hojjetu yookaan nama hojjetu arabarraan fixadhu yoo kana hin danda'u jette kallattiidhaan ofii keetiin ambaasii dhaqeetiniin waan fixatee dhadhu tikkeettii muradhu malee akka duraanii nama bira dhaqaa dallaala bira dhaqaa jetteetiniin lubbuu kee dhabdaa jechuudha ijoolleen hedduu akkatti mallaqas nyaatamte amma mallaqa nyaatamuu miti duraan mallaqa nyaataman amma mallaqa nyaatamuu hin jiru lubbuma kee dhabda siyaasni hammaatee jira namni dallaala adda addaa hojjetaa jiru ijoolleen naafxanyaa ijoollee keenya dhabamsiisaa jiran mallaqa duraan mallaqa irraa nyaatanii amma immoo qaaman dhabamsiisaa jiran isin ummanni Oromoo ummata nama nyaatu ummata nama fixu jedhaniitiniin cinatti qabaa jiranii jechuudha qabuufis karoora qaban guruuppii ijaaratanii haasa'u jira waan kanarratti sooshaal miidiyaa irratti argaa jirtan hundi keessanuu namni miidiyaan hin fayyadamne hin jiru miidiyaa irratti hundi keessanuu dhaadannoo jarri gochaa jiru hin argitan keessattuu ijoolleen Beerut Su'uudii rakkoon qabu Beerut keessatti haalan wal ijaaran Dubaay keessatti akkasi Beerutitti hiriira waan isin baataniif qofa wanta isinii miidhanii dhabanii gama biyya yeroo isin galtan isin miidhanii qopheessanii jiranii jechuudha kanaaf madaam keetirraan fixadhu dhuunfaa keetiin imbaasii dhaqii fixadhu malee bilbilaan hin fixadhu jettee rakkoo guddaa keessa seenta yookaan si zarafan yookaan si tuman yookaan waan tokko si godhan waan ta'eef kana sirriitti adda baafatuu qabda galuu keetiin dura meeshaa keetillee hanga xiyyaara kaargoo ofii keetii galchitutti achi ergitee akka hin nyaatamne dallaalaan kaargoo kaadha jettee meeshaa kee badee akka hin buusne jechuudha yeroo fakkeenyaaf meeshaa Itoophiyaa galchuu barbaadde
akkuma duraanii dallala fi wanta adda addaatiin galchaa hojjette kisaaraa guddaa keessa galta. Kana gochuun qabdu gonkumaa ofii keetii fixatu qabda. Warri mana madaam rakkina qabu madaam namarraa geessiti akka madaam siniifittu amansiisa. Garuu warri mana madaam hin jirre meeshaa kee diina nyaachisini akkasumas mallaqa kee diina nyaachisin ofii keetii fixadhuu siniin jedha. Kun dhaamsa obbolummaati. An namni tokko tokko hin sobdaa maali jedhan. Yoo nani sobe gaafa sirra ga'e waan amantuuf jecha ammaaf gorsa obbolummaa fi gorsa namummaa si hima. Sana booda ana na komattus na arrabsitus homaa rakkoo hin qabu. Ani obbolummaaf simidhaama. Oromummaaf dirqama oromummaatiif namoota rakkoo keessa jiran hedduu rakkoo keessaa waan baasneef guyyaa hin gadda fakkeenyaaf mucattii duute jedhan san ani ofii kiyyaa dhaqee miti kan gabaase achirraa naa bilbilame hiriyaa isheetu naaf bilbile sobaa jettan namuma du'een hin duunee jettan yookaan immoo kan waggaa meeqatii jettan ani kan fayyadame suuraa tambinaalii akkaataa isiin itti jedhame hudhaadha malee way suuraa nama sanii maxxanse suuraa maxxansine suuraa shaangulliitii fuularra kaa'ee ishee kuun immootu suuraa ishiiti normaal suuraan ishiin normaala yeroo fuutu ani hin argine mucattii sunis hin argine ani kan fudhadhe fakkeenya agartee namni akkatti hudhamtee gaja'u fuula nama sanii dhoysee kan nama kallattiin du'e immoo cinatti maxxanse maaliif akka adda baafattaniif jechuudha sinii galee kana waan ta'eef hundi keessanuu waan kana akkasitti hubatuu qabdanii nama arrabsuun dura mucaan qummaaf nu fayyada maaliif nu godha anama odeeffannoo ijoolleen hedduun cinqan waa'ee bararaa kanarratti keessattuu rakkoo guddatu jiran beektan waa'ee bararaa kanarratti bararaan tokkoffaa banamuu dide lammaffaa mootu akkuma isin argitanitti xiyyaarri Itoophiyaa akka jiruun kaargoo ta'e jechuudha xiyyaarri nama fe'u gara kaargootti jijjiirame qaala'iinsa yookaan immootu akkaataa itti galan haala hamaa keessa seenee jechuudha kana hundi keessanuu akkasitti hubatuu qabdan sinii galee namni tokko isiniif malee namaaf miti namni ani waan barbaade fakkeenya waa'ee siyaasaa haasa'uu danda'a garuu waa'ee siyaasaa haasa'uu hin barbaadu waa'een siyaasaa anaa miti warra siyaasaa ilaallata ani kana ilaallatu dirqama oromummaa dirqama obbolummaa nama tokko ba'uudha kana waan ta'eef akkasitti nuuf hubadhaa ijoollee keenya kan biyya Saa'ud Arabiyaa jiran immoo hadaraa keessa sagalee ta'aa fi bilchaatanii jiran nyaatamanii jiran ima bu'a gaafa hundaa hin dubbadha namni tokko hin dubbatu era waa'ee isaaniillee dubbadhaa isaanis namuma waliif daddabarsa akka qaama dhimmi ilaallatu bira ga'u godhaaf yaaki maal atillee ni rakkattaami guyyaa tokko rakkachuun kee oolu maaf obboleessa kee irratti rakkina kee ilaalta agartee amma ijoollee beerutti yeroo hedduu sagalee taanaaf sababni isaa xiqqoo shamarran kenna waan ta'eef dhiirri heddummaatu namni immoo achitti biyya sanitti Oromoon hin baay'attu namoota warra nafxanyaatii fi warroota Itoophiyaawii kana baay'ata kanaaf jecha beerut jennee lallabnaa jechuudha isinis kanaan hubattanii ijoollee Suudiitillee hubatuu qabda warri Dubaay jirtan fi warri Kuwait humaan jedhu warri Kuwait gaariidha warri Dubaay jirtanillee nafxanyaa bichaadha of eeggannoo cimaa godha ani waan biraa isiniin dhaamu dhugaa rabbii hunda caala meeshama keessan dogongortanii akkan ergine kaargootti ergadhaa kallattiidhaan dhaqaatiniin dallaalarraa hin ergina dallaalli nafxanyaadha isin nyaatti yoo ati gaafattellee maal nagalcha siin jedha si'uu si nyaanna siin jedha dhugaa siif himaa biyya kanattuu waan argeefan ila nafxanyaan xiqqoon qabdu nama tokkotu nama hedduu gowwoomsa ummanni badaadha sammuudhaan ummata badaa agartee ofitti amanamummaa ajaa'ibaa kana qaban isin miidhan gara isin hin beekne isin yaadda nama nu miidhuu homaa nun godhuu jettan badaa sulmi agartanii summi Oromoo yu namani nama afaan Oromoo normaalatti dubbatu malee hin hiriyoominaaniya ijoollee nama biyya biraatti nama hojii galufaa jira nama hojii dalagufaa jira abada wajjin dalagina anatu isiniin jedhe dalagaan sun isinitti hafuu wayya lubbuu kee baafadhu isin sodaachisuu miti kun akka isin of eeydaniif booda akka nuti hin boonyeef guyyaa hin gaddaa mucattii sun nyaatamuun hedduu garaa nu gube osoo dura bira dhaquu baatte kun hundi siin mudatu garuu rakkinatu bira fidee akka dubbatametti yaa'u wanti xiqqoo gadi nama tasgabbeessu rakkinatu si achi fide waan galtu mana galtuu fi waan dalagattu dhabdee jennaan dirqama kanarraa fuudhanii galanii gaafa dubbiin lolaa kuni ka'e itti jijjiiraman gaararraadha jechuudha jarri kuni kennaa kuni ka isaaniiti kuni ka ambaatiin beekan namatti qayyaraman agarte kanaaf nafxanyaa namalee nuti akka namaatitti sagalee namaaf ta'an akka gandaatitti yookaan akka beerititti otoo hin ta'in garuu dirqama bineensa ofirraa eeguun dirqama kenna gartee nama nyaatu kan nama nyaatu nu keessa jiraatan ka akkasiisan ofirraa eeguun dirqama kiyya dirqama keetti ani siifi atis anaaf jechuudha gartee ana fakkeenyaaf Oromoo abdii guddaa irraa qaba abdii ani irraa abdadhe sanis irraa argadhee waan beekuuf atillee guyyaa tokko Oromoo irraa waan tokko fayyadamuu waan dandeessuuf waan ilmi Oromoo siin jedhu tokko fudhatte
kun gorsa obbolumaatii kanaaf shamarran kenna of eegaa akka nyaatamne wanta addaa yoo isin argee fi rakkine wanti isiniin galii yoo jiraate nu bilbila gama bilbila kenna abaawoti Facebook kenna jala yookaan YouTube kenna jala fudhattanii waan isiniif hin galin nu gaafatuu dandeessanii biyyoota irraa balalliin jalqabe mootu zirziri isaa yookaan mootu tartiiba maqaa isaa biyyoota isaa isiniif kenna turtiin af qabu kana fakkaata an kan isin waliin ture Ready Adam Tube isin jaalata YouTube channel keenya subscribe gochuu hin irraanfatina like gochuu hin irraanfatina fayyataa isin jaalata